iskiriinshiitii warri tiktookii duutu na godha warri feesbuukaa immoo iskiriinshiitii viidiyoo kana godha deebii siqita sirrii namni beektan naa deebisa. Haala gaarii qabdi nama gaariidha isiisan nama gammachiifti nama qaaliidha isiisan haala gaarii qabdi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamantii biraa shama harka fuun akkam jirtu. Namitti nama sirta agartan tun Suudiidha. Gaafiin isiin tun gaafatte anas gaafii natti ta'eetiin gama keessan fide. Mee gaafii kana namni qixa sirriitti beektan namni sirriitti beektan gaafii kana waliin dhageeffannee qixa sirriitti beektan deebii gaafii kana naa deebisa. هيا قرا فيديو ولا لازم. يا جماعة إيش اللي قاعد يصير في أثيوبيا؟ كيف أثيوبيا 2017 وإحنا 2024؟ تابعوني. أمس واليوم ترند السوشيال مكسر الدنيا بموضوع إن أثيوبيا لسه توها تدخل عام 2017. كيف إحنا 2024 هم 2017؟ كلنا كرة أرضية واحدة، كيف إحنا ماشيين بالميلادي صح؟ قافل إنسان تنجد تكنيتي. jidduu tana agartee sooshaal miidiyaa warra deemaa jiru Itoophiyaan amma waggaa haarawaa 2017 yookaan 2017 amma seenuu jirti. Nuti ammoo 2024 yaani 2024 keessa jirra. Nuti ardii takkarra jirra. Akkamitti Itoophiyaan 2017 amma bara haarawaa akkamitti seentee jette. طيب أرس قافين بكتنات قافين نتة قافين بكتنات ناس نتة فكين يف إنجليزي نما كيس يرو كمالا ما في ديدم يفور 2024 أكا هجري تو جنة برا كمتو كوفي إبا فري في أفرتميجا 1446 هيا أكا توبيا تمو bara 2017 2017 jechuudha. Itoophiyaan akkamitti herregatti barri amma Itoophiyaan keessa jiru kuni yaa'anii akkaataan isiin naagaluu ide yaa'anii hundeeffama Itoophiyaa irraa bara 2017 keessa jirre moo eessarraa herregatu eegalte. Fakkeenyaaf hundeeffama Suudiidhaa fudhannu National Day akkuma jedhamus hundeeffamni Suudiidhaa waggaa 94ffaan guyyaa 10 akkam tafaa jechuudha ga'uudhaaf. Idil waxanii kan isaan jedhan sun National Day guyyaa 10 tafaa jechuudha. Fakkeenyaaf suni National Day Suudiidha. Guyyaa hundeeffama Suudiin hundeeffamtu waggaa 94ffaadha jechuudha. Akka Ingiliziitti ammoo hundeeffamni Ingiliziidha 2024 keessa jirra jechuudha. Hayyee Itoophiyaanoo akkamirratti hundeeffame Itoophiyaati moo barri Itoophiyaadhaa kun akkamitti herregamuu akkanatti herregamuu eegaleedha gaafiin kiyya. Mee namni sirriitti beektan gaafii kana duuti naa godhaa viidiyoo kana yookaan iskiriinshiitii warri tiktookii duuti naa godhaa warri feesbuukaa immoo iskiriinshiitii viidiyoo kana godhaa deebii siqita sirrii namni beektan naa deebisa.